Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya baga jiraatanii hadha odeeffannoo gabaabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Odeeffannoon hadha qabadhee isiniif dhiyaadhe YouTube irraa mallaqa hagam gahutu argama isa jedhu. Jalqaba irratti viyuusii meeqaa irraa mallaqni meeqa akka argamu isinitti himaa haqadhumatti na faana tura. Galii YouTube irraa argamu yoo viidiyoon kan kee daqiiqaa 10 gad ta'e galiin isaa baay'ee gadi aana jechuudha. Haaluma kanaan viyuusii 1000 irraa $2.5 argama. Viyuusii 2,000 yookaan immoo namoonni 2,000 ilaalan $5, viyuusiin 5,000 $12, viyuusiin 10,000 $25, viyuusiin 20,000 $50, viyuusiin 40,000 $100, viyuusiin 80,000 $200, viyuusiin 100,000 $250 jedhaatti fuufa. Yoo viidiyoon keessan daqiiqaa 10 ol ta'e garuu dachaa isaatu isiniif kafalama jechuudha. Haaluma kanaan viyuusiin 1,000 $5, viyuusiin 2,000 $10, viyuusiin 5,000 $24, viyuusiin 10,000 $50, viyuusiin 40,000 $200, viyuusiin 80,000 $400, viyuusiin 100,000 $500 jedhaatti fuufa. Karaalee YouTube irraa namoonni baay'een galii ittiin argatan karaa hedduu akka ta'e himama. Garuu karaan beekamaa fi namoonni baay'een galii ittiin argatan advertisement jedhama. Akkuma beekamu kaampaanii YouTube kaampaanii guddaa mallaqni akka namaaf kafalamu kataasisu yommuutu qaamota sadii wal qunnamsiisuun. Tokkoffaan namoota viidiyoo YouTube irratti fe'an yookaan immoo abbootii chaanaalii. Lammaffaan qaamota mallaqa kafalanii beeksisa garagaraa YouTube irratti gadi dhiyeessan. Sadaffaan hordoftoota YouTube kanneen viidiyoo ilaalan yookaan immoo daawwatanii jechuudha. YouTube'n qaamota sadiin kana waliin gahuun galii argataa jechuudha. Galii argatu kana keessaa persentiin 45 yoo isaaniif galii ta'u, persentiin 55 immoo abbicha viidiyoo saniif galii ta'a jechuudha. Namoonni baay'een YouTube'n mallaqa namaaf kafala yeroo jedhamu wama YouTube'n mataan isaa mallaqa namaaf kafalu sun dogoggora. Mallaqa kana namaaf kafalu YouTube osoo hin taane dhaabbata Google AdSense jedhamu. Dhaabbanni kun ammoo YouTube waliin hojjeta. Namni YouTube chaanaalii qabu kamiyyuu viidiyoo YouTube irratti gadi dhiisuu irraa mallaqa argachuuf yookaan immoo galii argachuuf dirqamatti Google AdSense guutuu qaba jechuudha. Google AdSense waan inni gaafatu hunda erga guuteen booda yoo namni 1,000 subscribe godheefii jiraatu yookaan immoo subscribers 1,000 fi watch hour 4,000 qabaate viidiyoolee isaa monetize godhaati akkuma namoonni viidiyoo isaa yookaan immoo viidiyoo isii ilaalaniin mallaqa argachuu eegala jechuudha. Mallaqa kana garuu sa'aatii fedhanitti fudhachuun hin danda'amu. Mallaqa viidiyoo YouTube irratti gadi dhiifamu irraa argamu fudhachuun kan danda'amu ji'a yoo ta'u dirqamatti $100 guutuu qaba jechuudha. $100 fi isa ol yoo hin taane achi gad taana argachuun hin danda'amu. Kan fudhachuun danda'amu ji'a yoo ta'u garuu $100 guutiin fudhachuun hin danda'amu jechuudha. Dirqamatti mallaqa hojjetan san baafachuuf $100 fi isa ol ta'uu qaba jechuudha. Mee wantoota galii YouTube irraa argamu gadi buusuu danda'anii fi ol kaasuu danda'an tokko tokko naa ilaallu. Tokkoffaa dheerina viidiyoo. Kana jechuun viidiyichi sun daqiiqaa 10 gadi moo daqiiqaa 10 ol waan jedhu jechuudha. Akkuma dura isinitti himaa ture galiin viidiyoo daqiiqaa 10 gad ta'e irraa argamuu fi viidiyoo daqiiqaa 10 ol ta'e irraa argamu garaagarummaa guddaa qaba. Wanti guddaan namni kamiyyuu beekuu qabu maddi galii YouTube irraa argamu inni beekamaa fi ijoon beeksisoota garagaraati. Viidiyoo keessan irratti beeksifni hedduminaan akka gadi dhiifamuu feetan yeroo hundaayyuu viidiyoolee daqiiqaa 10 ol ta'an maxxansuu qabdu jechuudha. Viidiyoon keessan daqiiqaa 10 gadi taanaan galiin isin viidiyoo sanirraa argattan hedduu gadi bu'aa jechuudha. YouTube'n seera tokko qaba. Viidiyoo YouTube irratti gadi dhiifamu tokko daqiiqaa 10 gadi yoo ta'e abbichi viidiyoo sanii akka viidiyoo isaa sanirratti beeksisoonni garagaraa gadi dhiifamaniif wanti inni godhuu danda'u yes yookaan on godhuu qofa. Kanaan achi viidiyoo isaa irratti hedduminaan beeksisoonni akka gadi dhiifaman murteessuu hin danda'u jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 10 gad ta'e irratti beeksifni akka gadi dhiifamu kan murteessu isaanuma warra YouTube'iti. Beeksifni gadi dhiifamanis lama qofa. Jalqabaa fi dhuma irratti malee jidduu isaatti beeksisan qabu jechuudha. Kana mirkaneeffachuuf sirboota, diraamaalee fi viidiyoolee daqiiqaa 10 gad ta'an fakkeenya fudhachuun hin danda'ama. Viidiyoo daqiiqaa 10 ol ta'e irratti garuu abbichuma viidiyoo saniitu beeksifni meeqa viidiyoo isaa irratti akka galuufii qabu yookaan immoo gadi dhiifamuu qabu murteessaa jechuudha. Kana jechuun yoo barbaade daqiiqaa 3 yoo fedhe immoo daqiiqaa 4 yoo fedhe daqiiqaa 5 viidiyoolee isaa irratti beeksifni akka gadi dhiifamu godhuu danda'a jechuudha. Kun immoo galiin inni argatu dachaa viidiyoo daqiiqaa 10 gadii sanirraa argatu akka ta'uuf taasisaa jechuudha.
Inni biraa namni tokko yeroo hagam gahuuf viidiyoo keessiif ilaale inni jedhu dhimma murteessa. Fakkeenyaaf daawwataan tokko viidiyoo kee kilik godhee yookaan immoo gad tuqee akkuma kilik godheen beeksifni tokko itti baheeti beeksisa tokko qofaa ilaalee yoo bahe yookaan immoo viidiyoo san dhiisee yoo bahe beeksisa inni jalqaba irratti ilaalee san qofatu siif laakkama jechuudha. Garuu viidiyoo daqiiqaa 10 ol taanaan abbaan viidiyoo sanii galii guddaa argata yookaan immoo galii bareedaa argata jechuudha. Garuu galiin viidiyoo YouTube irraa argamu akkuma biyyaatiin garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf viidiyoo kan kee namoonni biyya Ameerikaa keessa jiraatan baay'inaan yoo siif ilaalanii yookaan immoo yoo siif daawwatan galii gaarii argachuu dandeetta. Yoo namoonni biyyoota Afrikaa keessa jiraatan viidiyoolee kan kee baay'inaan si ilaalan yookaan immoo siif daawwatan garuu galiin kan kee baay'ee gadi bu'aa jechuudha yookaan immoo gadi aanaa ta'a. Biyyoonni viidiyoon YouTube yoo keessatti ilaalaman galii gaarii namaaf argamsiisan Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa jedhaa akka itti fufan yoo ta'u Afrikaan sadarkaa dhumaarra jirti jechuudha. Odeeffannoo namaaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Odeeffannoo gaarii akka argattanis takka shakkiin qabu waan hagammatti na faana turtaniif galatooma ulfaadhaa nagaan tura.